isa kana fiddanii itti dabaltanii jechuudha bishaan dinnichaatitti. Tamam. Bishaan dinnichaatitti dabaltanii sirriitti akkanatti waliin dhoyitanii jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha kunoo bishaan timaatimaa faayidaa guddaa qaba. Wanti faayidaa guddaa fuula keenyaaf qabu inni guddaan isa kana jechuudha kunoo. Malaaqaarraan argitanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota KLD YouTube akkam jirtu nageenya rabbii bakkum jirtanitti isin haa qaqqabu isin jecha hedduu isin irraa tureetiin jira dhiifama guddaa isin jedha maaliif haala jireenyaa ta'e wajjin kan ka'e xiqqoo viidiyoolee akkana tokko isiniif akka dura isiniif dalaguu dhiiseetiin jira jechuudha. Amma immoo deebi'ee bal'inaan kan wal agarru ta'a inshaallah rabbi jedhee jechuudha. Viidiyooleedhaan garaagaraa qabadhee kan isinii dhufu ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma argitan kana jechaadha har'a viidiyoo tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechaadha. Viidiyichis akkuma argitan kana jechuudha. Akkuma dura isiniif dalagaa turetti jechuudha viidiyoolee kanneen fuula keenyaa fuula namaa kan bareechisan jechaadha. Kan biraa immoo viidiyoolee rifeensa keenyaa dheeressan keessatti akkasuma dawaalee garaagaraatiif kanneen akka forfoorii kanneen akka rifeensa ciccituu fi wantoota garaagaraa hedduutiif faayidaa qaban isiniif dalageen ture jechuudha akkuma beekamu. Arras jechaadha sanirraa adda kan ta'e jechuudha viidiyoo sanirraa adda kan ta'e maaltu adda isa godha jechuudha. Wantootuma irraa dalagan jechuudha. Wantoonni irraa dalagaman kunniin faayidaan isaanii tokkuma haa ta'u malee garuu wanti irraa dalagamu garaagaraa jechuudha. Akkuma beekamu viidiyoon har'a qabadheetiin dhufe ammootu jechuudha faayidaa fuula keenyaaf gahee guddaa kan taphatu jechuudha. Fuula keenya bareechisuudhaaf akkasuma jechuudha wantoota garaagaraa finniisota maadeeta jechaadha. Yeroo hedduu namoonni hedduun koomantii jalatti kan naa barreessitan viidiyoo maadeeta balleessuu nu dalaginaan jechaa turtan jechuudha. Isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama guddaa isiniin jedha. Har'a immoo viidiyoo kanaan qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Kunoo viidiyoo kiyya har'a fuula keenya akkamitti bareechisuu dandeenya kan jedhu addeessuu yookaan diimessuu keessatti wantoota garaagaraa finniisa adda addaatii fi maadeeta garaagaraa kan nurraa balleessu jechuudha. Viidiyoo gabaabinaan isinitti dhufe jechuudha. Inshaallah viidiyoon kiyya har'aas jechaadha kunoo kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo timaatima yookaan timaatimaa fi bataata yookaan dinnichaa jechuudha. Kana lamaan irraa jechuudha viidiyoo fuula keenya bareechisuu fi akkasuma jechuudha finniisota garaagaraa fuula keenya irratti gugurraalacha wantoota adda addaa jechuudha fuula keenya qulqulluu gochuudhaaf viidiyoon fayyadudha jechuudha. Egaan viidiyoon kiyya har'aallee kanuma kana jechaadha. Mee gama viidiyootti osoo isin dabarsin dura jechaadha namoonni YouTube kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan warroon duraan maatii kiyya taatanii jirtan ammoo like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha gamanumaan mee gama viidiyoo kiyyaatti isin dabarsa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na faana turaan affeerraa kennaa. Egaan jalqaba irratti jechuudha kun akkuma argitan kanatti viidiyoodha jechuudha. Timaatima yookaan timaatima jechuudha. Akkuma argitan kana kunoo bakka lamatti muranneetiin jirra jechaadha. Kunoo viidiyoo akkuma argitan kana jechuudha timaatima haala argitan kanaan akkatti bakka lamatti murannaa jechuudha. Okay. Itti aansuudhaan kunoo akkuma argitan kana jechuudha dinnichaa jechuudha yookaan bataata akkuma argitan kana jechuudha. Bataataa fi dinnichas haala kanaan bakka lamatti murannaa jechuudha. Bakka lama qofa osoo hin ta'in isa maaliif maashinii waan hundaa'iniif akkuma argitan kanatti kunoo haala kanaan dinnicha nama murannaa jechuudha. Okay. Kun akkuma argitan kana jechuudha dinnicha haala kanaan jaayizan godhanna. Kun akkuma argitan kana meeshaa kana finna jechuudha. Meeshaa kana kanaan taa'ina jalqaba irratti kun akkuma argitanitti dinnichaadha jechuudha. Egaan daawwattoota kiyya kun akkuma argitan kana jechaadha. Bataata kun haruma argitan kanaan haala kanaan daakeetiin jira jechuudha. Akkuma isin mul'ataa jiru kanatti jechuudha haala kanaan daakeetiin jira jechuudha.
Kana booda saanaa akkanaa tokko fidattan jechuudha. Saanaa akkasii fidattanii saanaa boodaan jechuudha meeshaa akkanaa fidan jechuudha. Akkuma argitan kana firii yookaan ammoo baxaaxaa daakame jechuudha. Haala kanaan haala argitan kanaan jechuudha. Kunoo asitti naqattanii kana booda jechuudha bishaan isaa san jalaa cuunfitanii jechuudha. Bishaan baxaaxaa jechuudha. Mush bishaan biraa itti dabaluu osoo hin ta'in akkuma argitan kanatti bishaan biraati jechuudha jalaa cuunfitan. Maaliif kan nu barbaachisu jechuudha bishaan isaa bishaan dinnichaa tii jechuu kan nu barbaachisu. Egaan kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kunoo bishaan dinnichaati jechuudha. Tole daawwattoota keenya akkuma argitan kanatti jechuudha. Amma bishaan dinnichaadha kunoo jala cuunfeetiin jira jechuudha. San booda amma akkuma argaa jirtan kanatti dinnichaa taa'inaa jechuudha. Kunoo daawwattoota kiyya akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Timaatima haala kanaan taa'inaa jechuudha. Okay. Egaan daawwattoota kiyya kun akkuma argitan kana jechuudha. Timaatimas haalaan argitan kanaan daakeetiin jira jechuudha. San booda jechuu meeshaa kareefi jechuudha saanaa akkana kana fidannaa jechuu isa biraati. San booda finnee meeshaa akka reefiitiin jechuudha jalaa dhimbiifna jechuudha. Maaliif bishaan isaa qofa kan barbaannu waan ta'eef. Egaan daawwattoota kiyya kun akkuma argitan kana jechuudha. Kunoo bishaan timaatimaa qofa jechuudha. Bishaan timaatimaa qofa jalaa akkanatti dhimbiifannaa jechuudha. Maaliif bishaan timaatimaa hedduu faayidaa guddaa qaba. Maaliif fuula keenyaaf jechuudha. Malaaqaarraan argitanii isa kana jechuudha. Maaliif hanga amma timaatima dalagutti akkanatti jala dacha'ee jira jechuudha. Okay? Waan adii kana jechuudha. Maaliif fuula keenyaaf hedduu faayidaa guddaa kan nuuf qabu isa kana. Okay. Sana booda jechuudha bishaan kanaa fi isa adii kana walumaan dho'inaa jechuudha akkuma ammaa kanatti. Jalatti kadacha'e sanii fi adii san jechuudha. Maaliif faayidaan guddaan isa kana jechuudha. Okay. Sana booda fiddanii bishaan adii bishaan timaatimaa jechuudha. Kun akkuma argitan kanatti faayidaa inni qabu laala. Isa kana jechuudha. Egaan daawwattoota kiyya san booda jechuudha bishaan dinnichaatii fi bishaan timaatimaa egaa kana waliin dabalamee booda fiddanii daakuu jechuudha kuna. Daakuu boqqollooti. Daakuun boqqolloo hedduu fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Kana duras viidiyoo tokko isin dalagee ture jechuudha. Maaliif fuula keenyaaf hedduu barbaachisaa waan ta'eef viidiyoo yeroo hedduu namni biiliyoonni meeqa daawwateedha jechuudha. Haala margitan kanan kuno amma dalagameetiin jira jechuudha. Bifa qulqullina qabuun viidiyoo sirriitti dalaguu qabdanii jechuudha. Amma dalagamee geeffamee jechuudha. Wanni hunda qopheeffannee jirra. Gama fayyadamaatitti isin dabarsaa jechuudha. Egaa akkuma argitan kanatti jechuudha. Egaa kana qopheessinee hin jenne fuula keenya irratti jechuudha haaluma amma isin agarsiisaa jiru kanaan
sirriitti dibdanii jechuudha. Hedduu waan inni irraa nama miidhulle waan takka waan hin jirreef waan isin sodaachisu hin jiru jechuudha. Fuula keenyaaf hedduu barbaachisaadha. Haalaan margaa jirtan kanaan haala kanaan fuula keessanitti dibdanii jechuudha. Haala kanaan fuula keessan irratti eega dibdanii geessitan booda daqiiqaa 15 fuula keessan irratti teessiftanii fuula keessan irraa eega gogee jedhe booda jechuudha deebitanii ofirraa qulqulleessitanii jechuudha ofirraa dhiitan. Sana booda ofirraa dhiitanii looshinaa wanta ta'e fuula keessan dibachuu dandeettan jechuudha. Viidiyoo kana haala gaariidhaan yoo kan fayyadamtanii itti fayyadamtan taate hedduu faayidaa guddaa irraa argattan jedheetiin yaada. Viidiyoo kana kan fayyadamtan torbaanitti si'a 3 si'a 4 fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Yeroo hundumayyuu ganama yoo yeroo qabaatan yeroodhaan dibattanii hanga daqiiqaa 15 ofirra tursiisanii san booda ofirraa dibuu dandeettanii yoo hin danda'amne mootuu galgala yeroo dalagaa irraa dhuftan yeroo kamuu galgala jechuudha dibattanii daqiiqaa 15 booda dhiqachuu dandeettanii jechuudha. Haaluma argitan kanaan kunoo akkanatti dalagamaa torbaanitti guyyaa 3 yeroo duraatiif torbaanitti guyyaa 3 dibattan jechuudha. Itti aanee torbaan lammaffaatitti ammoo yeroo 2 dibattanii torbaan sadaffaatitti torbaanitti guyyaa takka dibattanii jechuudha. Haaluma argitan kanaan hedduu fuula keessaniif bu'aa gaarii isiniif qaba jedheetiin abdadhaa. Viidiyoon kun namoonni viidiyoon kun isin bira gaheetiin jedhe like share subscribe gochuudhaan waliif qoodaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.